السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان دكتورتو إيجا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أنا ديبين إرفني جرا جتودا قافة ديبين هوندا وانا رئيسني كبني إرفني جتودا وإني هاروفني جل كبرتي جا رمضان كيس جرا إسن اللي رمضان كان كيس قويا سدي دبرسني مالو جنني كجدو مال دبرسي مالو جدي دبرسي كجدو إسن اللي أفكيسا قافي كوني سني فاريات سني جرا قافي كي جل كبات إتيان سودا مشاو بريتي تنا مكانسي دما dodola deema jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu asii makiinaan dhaabbatee jira meeshaa kana geeggeessuu fi damma meeshaa kan ilaaltee damma qofa osoo hin geessanuu hordoftoonni keenya meeshaa kana ilaaltanii yoo isinitti bareedee immoo ajajuutu dandeettan jechuudha immoo dhugama dubbachuuf taanaan meeshaa baay'ee akkaan baay'ee bareedaadha biffee kana yeroo jalqabaatiif baafne jechuudha biffeen kun meeshaa internet irraa buufamee gara keenya dhufeedha. Akkuma argaa jirtan kana waa tokko osoo irraa hambisiin geet irraa jammaree deebisii mootuu qulqullina isaa irraa eegalee osoo waa tokko irraa hin hambisiin haala kanaan hojjennee jira jechuudha. Kanaaf aashaan tokkoon tokkoo kana bichaa miti. Algaa akkaan baay'ee bareedaa ta'e qabdi. Siree yookiin immoo algaa isa jedhamu jechuudha. Baay'ee bareedaa ta'e qabdi. Isallee hunda isaatu gatii isaa wajjin isin ibsina. Isin immootu haga dhumaan wajjin turuu isinirraa eegama jechuudha. Aashaan yeroo dadhabde haala kanaan teettee akka beeksiftuufi isinillee immoo yoo galtan mana keessa yeroo fuula keessa immoo bareechisan haala kanaan akka itti irra teettanii uffata keessan jijjiiratanii fi kosmoo keessan itti fayyadamtan isin jedha. Walumaa galatti ani kabajamtoota daawwattoota keenyaa baay'ee isinitti hin dheeressu. Aashaan gatii meeshaalee kana hundaa isin beeksifti haga dhumaatti wajjin turaan affeerraa kenna. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma kana meeshaa godhatee damma isaatiin gatii isaa isinitti himaa meeshichillee akkam akka ta'e babbanee isin agarsiisaa sheera laayik sabsiraayiib gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina maashaallah tabaarakallaa jedha rabbiin nagaan si haa galchuu meeshaa akkaan babbareedaa ta'edha daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana kumsaatanii kun garaachatti masqayaadha hedduu bal'aadha jechuudha iddoon uffata itti fannifamu kun jechuudha daawwattoota keenyaa nuti immoo mastaatii itti galchinee fi jirra gara kanaan maaliif namni uffata itti laallachuun dirqama jechuudha uffata fi uffate kaameraan gisee tokko adii irra galaa aduullee waan biraati baay'ee ulfaataadha hundumaafuu isin meeshaan akka kaamerarraa kana caalaa hedduu namatti tola garuu maal gochuu dandeenya inshaallah yeroo gabaabaa keessatti kaameraa binnee akka sirriitti isin mul'ifnu abdii qabnaan isin jedha dolaafni kun gatiin isaa qarshii 36,000 daawwattoota keenyaa biffeen tun daawwattoota keenyaa bu'aa bayii hedduu itti buune itti baanee hojjenne ogeessa lama sadiitti qaqayyarree jechuudha daawwattoota keenya maaliif diizaayinii isii kun akka irraa nafneef jechuudha daawwattoota keenya yeroo jalqabaatiif hojjenne akkuma kan dirree ibsiniin jedhe jechuudha daawwattoota keenya gamaa gamana balballi isaa kun balbala mastaawatiin jallatee itti galuu qabudha garuu mastaawatiin jallatee galuudhaaf ni cabanii beeytanii mastaawatii jallatee galuu danda'u finfinne irraa sababa isiitiin deemee fideef jechuudha kan daawwattoota keenya ajaja tokko dogoggorrellee yoo gatiin taaneen fuune garuu mootu dirqama hojjanna maaliif waan dubbataniif waan uffatantu nama qallalcha itti oromoon taanii mootuyyuu namni tokko namni musliimaa tokko waan dubbate keessa deebi'u waanuma hin taane jechuudha daawwattoota keenya kanaaf jecha malee biffeen tun hedduun uffattante garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin akka fotoorra jirtutti akka isheen nutti argitetti hojjetamee bahee jira jechuudha akkuma argitan kana kunoo garaachaan balbala lama warratti kan cufamu gamaa gamanaan immoo balbala tokko balbala 4 qabdi jechuudha hatta ijjeetaa isii filannee irratti galchine maaliif kuni hundi itti xaaramee bareeduu qabdi waan jenne yaadnu jechuudha daawwattoota keenya keessi kun akkuma argitan kana madardara mastaawatii goonii fi jirra mastaawatii galchinee fi jira gubbarraa jalaatti jalaan meeshaan mul'anne yoo kaa'attellee inni danda'ama maaliif balballi gara jalaatiin hin mul'isu waan ta'eef bakka tokkotti banama malee gara jalaatiin balballi hin mul'isu ulfii qaba ijjeetaa qaba meeshaa akkaan kwaalitiidha daawwattoota keenya diizaayiniin isaa xixiqqaan irra jijjiru hedduudha kana fakkaataa sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa nuti immoo waan isin barbaadan hojjennee bakkaan ga'uudhaan isin jajjabeessina jechuudha daawwattoota keenya amaanaa teessan eeyinee bakka isin nuun jettaniin ga'uudhaan dirqama kennanii baana isin immoo laayikii gochuudhaan dirqama keessan bayaa warri viidiyoo laaltan isiniin jedha daawwattoota keenya jiini ramadaanati ramadaana kana ramadaana keerii nuuf haa godhu isiniifis haa godhu du'aayii nuu godha wayita salaatta wayita du'aayii gootan nuun irraanfatina rabbi isin haa gargaaru isin haa jajjabeessuu keerii isin haa gaxxamu jechuudha nama hamaa rabbi isin irraa haa qabu nuun jedha daawwattoota keenya maaliif dalagaa keessatti akkuma nama gaarii wal argan nama hamallee wal arguun jirti kana jecha du'aayii nuu godha isiniin jedha warri nu jaalatan warri nu kabajan meeshaa kana raaskee bichaa miti argitanii algaan kun girgeen isallee akkana bareeda daawwattoota keenya jalli isaa duun isaa jechuudha mataan isallee akkuma argitan kana kun haala kanaan geexamee hojjetamee jira miillummaan isaa tun addatti bitamti hedduu gooldanii fi bareedduu isitaatidha maashidha mootuu miilli isaa kun bitamee irratti hidhama kumdiin irratti jechuudha algalleen akkana jira garachaan immoo masaabaa qaba algaan kun masaabaa isallee banii isin agarsiisaa kun akkuma argitan kana gama kanaan masaabaa qaba akka algaa Somaalii san jechuudha masaabaa tokko qaba
gatiin algaa kana daawwattoota keenyaa qarshii 55 yeroo ammaa kana dammaadhaaf 48 hojjennee fi jirra garuu mootu no waaxaa'eeti miti dhugaa dubbachuudha ture jedha ajaja fuunee waga fidhinu bira ture meeshaan gatii dabalillee dirqama hojjenna maaliif nutu fuudhe waan ta'eef akkasiniin jedha algaan ka 29,28,30 akkasillee ni jira garuu mootu algama ta'ee fi miti hundi isaatuyyuu algaan kun meetira 50 dha meetira 80 warri barbaadanillee ni danda'ama meetira 20 hojjennee tun beenu daa'imaaf yoo ta'e malee hin filatamaa miti hedduu xiqqaadha isin jechuu barbaadeti alga yeroo baay'ee hojjennu hundi isaatu meetira 50 asitti immoo direesingii akkaan bareedu tana kunoo isin agarsiisa so'aa alga haasa'u direesingii bira taree jira isin garuu ni argitan jechuudha isin dibabbanii agarsiisee jira tiistaandillee kun haala kanaan abbaa inchi 43 irra godhuu dandeetti inchi 32 itti fayyadamuu dandeetti dhugaa dubbachuudha tiistaandii meeshaan kun hunduyyuu warqaamma akkaan bareedu ture kaameraan garuu dukkaneesseera aduu miti waan hin hojii majlisa qabdi dammaan kabiraan mootuuna majlisa kaarii 8 qabdi majlisa kaarii 8 haala kanaan nuti akka nuti mijaa'utti kenna jechuudha gizee asitti viidiyoo hojjennu isin immoo mana keessan keessa gizee gale akka mana teessuma mana keessaniitiin kaa'uu dandeettanii akkuma argitan kana kun akkana bareeddi majlisni sun lafarraa ol keensa abbaa diidamaati kaarii 8 kaariin takka qarshii 9,500 boondiin hedduu dabalee jira ajaja duraanii waan ta'eef kanaan isin himaa jira jechuudha wanti kenna haala kanaan xarapheessaa garaachaa kunoo hojjannee babbareechinee qopheessinee fi jirra inshaallah gara dodolaa deemuudhaaf qophiidha isiniin jedha daawwattoota keenyaa sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuu hin irraanfatina meeshaa obboleettiin dammaa namni isinti bareedoo jiraata warra bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 977 shantama jechuudhaan gara wasaappitiin koottaa isiniin jedha daawwattoota keenyaa meeshaa obboleettiin dammaa bichaa osoo hin taane meeshaan chaanaalii keenya keessa jiru wanti dhabame tokko hin jiru keessattuu meeshaa mukaa ofii keenyaa hojjanna meeshaa farnicharii amma akka argaa jirtanii kanneen jechuudha diizaayinii isin barbaadanii kalarii isin barbaadanii majlisa ofii keenyaa hojjanna ol ka'iinsa abbaa 20 ta'e abbaa 30 abbaa 40 baala fireemii baala almuuniyeemii MDF-dhaan akka barbaadanitti kamiisaatu nuti hojjeta waan ta'eef majlisa jaalattan filattanii gara Ashaan Dakarii yoo dhuftan isinii hojjannee bakka isin barbaadan isinii geessina daawwattoota keenyaa kana beeytanii isin immoo viidiyoo keenya laayikii tuquudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina ammaaf xumuree jira daawwattoota keenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh